السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوالوان كي كم جرتن نغا كيساني فيادا باقا جراتني باقا ونا ايدان سنين جرا ايغان واتسابي نورمالي جچودا ابديت كودا هارومسا واتسابي كيسان وان بريدا وان اجايبات في دي جرا استيكرا كبربادين تنمافر قودا في استيكرا قرقودو جچودا استيكرا كان كم ترغو دندينا كجرودا فو درا جلقا واتسابي كيسان بلاي ستور كيسا سينودان ابديت غوتو haala kanaan jechuudha. WhatsApp keessan update gootanii jalqaba bakka kanatti jechuudha. Bakka amma open jiru kana yoo update ka jedhu isiniif fidu taate update san irratti wixaa gani download godhee xumurutti ni eegdanii sana booda jechuudha. WhatsApp keessan keessa galtanii bakka emoji kana tuqxanii sana booda jechuudha. Asirratti haala kanaan isin dhufa jalqaba jechuudha. Kun amma emoji uumamaan jirtudha. Kanaaf wanti haaraan eessa jira kun as bakka gama gadii jirtu kana inni argitanii mallattoo san tuuxan akka dokumentii san yeroo tuuxan haala kanaan isiniif dhufa. Kuni kan amma inni waliin isiniif fide isa haaraa buufachuudhaaf mallattoo ida'uu kana tuuxanii application Play Store keessaa buufattan jechuudha. Kan barbaaddan bakka san irratti tuuxanii sana booda got more ka jedhu kana irratti ni tuuxanii haala kanaan jechuudha. Ka barbaadan stiikara isinitti tolee keessaa buufattan jechuudha. An amma kunoo kana buusee ka barbaadan buufattanii itti fayyadamuu dandeessan. Erga buuftanii booda ammoo maaltu isin barbaachisa? Erga buufattanii haala kanaan keessa galtee mallattoo ida'uu san tuquudhaan jechuudha. Jala isinii dhufa ka barbaadan irratti jechuudha ni tuuxan jechuudha. Mallattoo xiyya garagalee xiyya kana tuuxan yookaan ammoo ida'uu isinii fida ida'uu san tuuxanii ol isiniif baha jechuudha. Inni isin amma asirratti aad gootan haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii. Fakkeenyaaf amma yoo nama erguudha barbaade haala kanaan istiikara gurguddoo jechuudha. Akkuma yeroo Facebook gubbaa san jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii update godhaa haaromsaa yoo barbaaddanis wantoota biraa kunuus jala jiranii waan barbaaddan jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii irraa fayyadamaan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.